Ashama harka fuunee hordoftoota fi daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan OGMCdha. Egaa guyyaa har'aa biyya Jarman magaalaa Nuunenbergitti argamna. Egaa sagantaa eebba albamii muuziqaa haaraa ta'e kan wallisaa Abdii Fadiisiin qindaa'e guyyaa har'aa galma kanatti kan eebbifamudha. Egaa sagantaa kana duraa duubaan qindeessee isinii dhiyeessa. Turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jedha. Sagalee adiitii tokko lama sadii lama tokko ashamaa kabajamtoota hirmaattoota sagantaa albama dansameeyiree kana irratti argamuudhaaf fageenya halaalaa osoo isin hin daangessin asuma biyya Jarmanii fi biyyoottan ollaa Firaans, Oostiriyaa fi Neezerlaand irraa imaltanii as galma kana keessatti nu gidduutti argamtan hundi keessanuu anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Egaa qophiilee waltajjii kana wal duraa duubaadhaan tartiibeessuun kan isiniif dhiyeessu Ansaaddoo Art dhangaalee bohaartii garagaraa hedduu ittiin bohaartan isin biraan gahuudhaaf tokko lama jedhee kunoo as baheera. Durii barii uumama isaa Oromoon waa lama beeka. Waa lamaan waa hunda fala waa lamaan tikfamee bula. Ufii olitti waaqaa gaditti seera uumaaf uumamaa, seera jiruu biyya lafaa, seera dhugaa sa'aa namaa, seera san sirnaan utubee, seera san gadaan gadi dhaabee bulee ittiin wal bulfata. Haqan dabsu dhugaan cabsu, seera safuu qabuun mirga lammii utubee tokkummaa biyyaa tikfata. Sirni hortee ilmaan kuus kan gaaddisa odaa jalaa, seerri abbaan gadaa labse kan yaa ardaa jilaa, bu'urri isaa tokkummaadha. Maarree kanatti aansuudhaan sagantaa keenya saaquudhaan duratti hangaftichi Oromoo Abroobaa Booranaa eebba waltajjii kanaa akka nuuf saaqu kabajaan gara waltajjiitti simanna. Galatooma duraan dursee baga nagaan dhuftanii sagantaa CD eebbaa dansameeyiree kawaggaa lammaffaa Abdii Fadiis irra kabajuuf ka dhuftan galatooma saniin jedhe. Itti aansuun akkuma aadaa Oromooti in eebbifnaa, eebbii aadaa qabaa, akka Oromoo tokkotti eebbifnaa nageettanii na jala qabdan. Yaa'ii godaana harraan nagaa, yaa'ii godaana harraan nagaa, yaa'ii qubatee ardaan nagaa, warri nagaa, warra ollaan nagaa, jaarsaaf jaartiin nagaa, daa'imni nagaa, diqqaa guddaan nagaa, dansameeyireen nagaa, dansameeyireen nagaa, Oromoo hundi nagaa, elemtuun nagaa, ilma gaadiin nagaa, tulla sallaan nagaa, hariiroo gooroon nagaa, Oromoo hundi nagaa, Oromoon Jarman nagaa, hawaasan Jarman nagaa, hawaasan biyya nagaa, Oromoo hundi nagaa. Kanaafuu waraabulaa deebanaa sagantaa kana akka wal jabeessinu baga nagaan gammaddee baga guyyaa kanaan si gaa'edha Abdii Fadiis jaalki guddaa. Egaa kanatti aansuudhaan simannaa anaa dhufuu dargaggoo Muzayyen Ismaa'il gara waltajjiitti kabajaadhaan akka nuuf simattan. Tole. Ashama harka fuunee akkam nagaa jirtu ilmaan Oromoo hundi keessan. Duraan dursa carraa kana naa kennuu keessaniif hedduu galatooma. Itti aansuun Rabbii laffaatii isaa yeroo dheeraa walitti qabee firii itti godhee nus akkana babbareennee iddoo kanatti akka argamnuuf nu taasise Rabbiif galata galchinaa galanni kan Rabbiiti.
kabajamtoota keessummoota ta'an hayyoota Oromoo qeerroo fi qarree hawaasa Oromoo biyya Jarmanii akkasumas keessummoota deennaa amna dheeraa deemtanii Firaans, Oostiriyaa, Neezerlaand, Siwiis, Norweey fi Awurooppaa guutuu irraa affeerraa keenya kabajuun imala dheeraa deemtanii iddoo kanatti nuuf argamtan hundi keessan galanni keenya dachaadhaa ulfaadhaa. Maqaa koree qindeessituu sagantichaatiin an haa dhufu isiniin jenna. Eegaa guyyaan har'aa guyyaa seena qabeessaa fi guyyaa obboleessii fi artistiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan Abdii Fadiis bu'aa bahii yeroo dheeraa booda albama isaa lammaffaa Dansa Meeyiree jedhu ummata Oromootiif jabaa jedhudha. Kanaaf obboleessa keenya artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa Abdii Fadiis baga Rabbi hawwii fi faajee kee walitti siif qabee firii itti godhee guyyaa kanaan si gaheen siin jenna. Nutis siif gammanneerraa maatii keetis dabalatee baga gammaddan baga irra aante baga kanaan si gaheen jenna. Itti aansuun daqiiqaan naaf kenname muraasa waan ta'eef yeroo xiqqoo naaf kennametti fayyadamee dhimma artii fi irraa waa xiqqoo dubbadheen haasawa koo goolaba. Bara dukkanaa yeroo afaan Oromoo artiif miti haasawuuf rakkoo ta'e sanatti afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee yeroo itti qoosametti biiftuun artii fi muuziqaa Oromoo karaa baha biiftuurraan biiftuu uumamaa waliin dabaalamtee Oromiyaadhaaf akka baatu sochiin eegale. Ilmaan ituu humbannaa keessaa qaroowwan walitti dhufu waggaa 60 har'aa dhagaa bu'uuraa fi piroojeektii guddaa tokko bocanii lafa kaa'an. Piroojeektichas baandii afran qalloo jechuun moggaasan. Qaroodhaan akka Abubakar Muusaa, Alii Shabboo, Mahmud Booyyee, Abdullahi Arus, Shantam Shubbisii fi Hamidoo Muhammad faa piroojeekticha lafa qabsiisuun onnee gootaa fi sagalee kiiloleetiin afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee itti qoosamaa ture afaan muuziqaa fi artii taasisan. Kana qofaa miti. Mootii muuziqaa Doktara Kabajaa Alii Birraa Oromoo badhaasan. Abbaa tokkummaa Doktor Nuhoo Goobanaa Oromoof gumaachan. Halloo Daawwee afaan Oromoof muudan. Qaroo fi mootora artii Oromoo Abdii Qophee biqilchan. Karaa isaanii irrattis artistoota dinqisiisoo akka Mahdii Jaaboon, Qamar Yuusuf, Callaa Carcar, Mahdii Xiqqaa yookiin Mahdii Abdurrahmaan, Adnaan Muhammadii fi weellistoota hedduu Oromoof Oromiyaa akka faarsaniif Oromoof guddisan. Kana qofa miti. Baandiiwwan hedduu biroos oomishanii har'a abbaa weellistoota Oromoo kumaatamaa sabni ittiin gammadee alagaan itti hinaafu nu godhan. Oomisha isaanii keessaa obboleessi keenya jaalatamaaf kabajamaan Abdii Fadiis nama tokko. Abdii Fadiis jechuun gara laafessa abbaa rakkataa abbaa firaa fi mallattoo tokkummaa Oromooti. Akkasumas fakkii gootota kaleessaa har'a lubbuudhaan nu keessa jiranii keessaa isa tokko. Kanaaf namoota carra qabeessa carraan kun dhaqqabee Oromoon ittiin dhaadattu keessaa nama tokko ta'uu keetiitti booni nus hin boonneerra. Hangafoonni keenya kun goota ta'anii gootummaa barsiisanii dabran. Seenaa afaan Oromoo fi artii Oromoo keessattis karaa baasanii dabran. Gootonni waggaa 60 dura saffisa ajaa'ibsiisaan sochii eegalan kun gariin isaanii har'a lubbuun nu wajji hin jiran.
gariin ammoo har'as nu keessa jiru. Warra nu waliin hin jirre Rabbiin lubbuu isaanii jannatan haa qananiisu jecha hojiin fi seenaan isaan ummata Oromootiif gumaachan bara baraan isaan leellisaa addunyaa tanarra jiraatu. Warra jiran ammoo Rabbiin umrii isaanii umrii harraagessaa godhee nuuf haa dheeressu jenna. Dabalataan baga yaadannoo sochii afran qalloo waggaa 60ffaaf geettan geenne. Artii fi artistiin Oromoof qabeenya Oromoo waloodhaan qabu keessaa adda dureedha. Qabeenya guddaa fi leellisaa tokkummaati. Akkasumas karaa gaddaaf gammachuu siyaasaaf diinagdee hawaasni ittiin wal qaabachiisu. Artiin faaya Oromooti. Faaya karaa eenyummaa aadaa fi seenaa saba Oromoo ittiin calaqqisiisanidha. Akkasumas faayota artistoota teennaa kan akka Haacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa, Usmayyoo Muusaa, Jireenyaa Ayyaanaa, Daadhii Galaanii fi kanneen maqaan isaanii hin eeramin hedduu itti hidhamneedha. Kanaaf artii fi artistiin Oromoo biratti faaya jijjiirraa hin qabne qaaliidha. Artiin rasaasa Oromooti. Rasaasa roorroo, quuqqaa fi gadadoo isa keessa jiru ittiin wal dhageessisee ittiin qolatudha. Rasaasa artistoota teenya kan akka Nuuhoo Goobanaa, Daawitee Mokonnan, Kadir Sa'id, Hirphaa Gaanfuree, Umar Suleyman, Zarihuu Wadaajoo, Haayiluu Kitaabaa, Abbabaa Abbishuu fi Muktaar Usmaan fi fakkaattonni isaanii ittiin onnee fi sammuu hawaasa Oromoo keessaa dhibee sodaa jedhamu ajjeesanii gootummaa hidhachiisanidha. Artiin barsiisaadha. Barsiisaa aadaa fi duudhaa safuuf kabajaa sabni Oromoo guddaan kun qabu ittiin wal barsiisanii dhaloota dhufuufis akka seenaatti ol kaayanidha. Barsiisaa Oromoo fi Oromiyaaf Oromummaati. Raayiduu fi xiinxaltuu rakkoo xurree qabsiiftuu hegeree sabaati. Akkasumas artiin fi artistiin riqicha karaa eenyummaa Oromoo latee dagaagee addunyaatti mul'atuuf shoora guddaa taphataa turee fi taphataa jirudha. Artiin wadaroo yookiin funyoo tokkummaa kan yoomuu hin moofnee fi hin cinne meeshaa sabni Oromoo bahaa dhihaan kaabaa fi kibba jiraatu ittiin wal quba qabaachuu fi akka sagalee guddiftuutti itti fayyadamee rakkoo fi haala jiruuf jireenya obboleeyyan isaa irraa fagoo jiranitti lallabataanii turee fi har'as lallabataanii jirudha. Kanaaf sirba artist Adam Haaruun michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirraa dhaamsa koonaaf himi Oromoota maraaf yoo lubbuun jiraanne turullee walgarraa je'inaatti himi hawwiif yaada gara har'umaa jalqabii shawaa waliin gahii jechuun Oromiyaa guutuu yaadaan nu naannessu akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Gama hawaasa keenya biyya Jarmaniitti yeroon deebi'u immoo artistoota teenya qaroo fi abdii hegeree warra ta'an kan akka Dabbaba Addaamee artist kabajamaaf jaalatamaa Abdii Fadiis, Taajuu Shurrubbee, Shaggaa Baadiyaa, Gamtaa Ol Aanaa, Saaddoo Art, Biniyaam Taaddasa, Aleeksoo, Muzayyan Taaffasa, Muhammad Abbaa Boruu fi guutuu baandii jahan barii yookaan Gaasoo Baajii waahillan isaanii waliin ta'uun waggoota dheeraa biyya kana keessa wajjin jiraanne
shoorri isaan hawaasni kun akka walitti dhufee tokkummaaf jaalalaan siyaasaaf hawaasummaa diinagdee irratti mari'atuun hegeree wajjin jireenya isaanii irratti haala mijeeffatuuf isaan godhan laayyoo miti. Dabalataan koonsertiidhaan garagaraa qopheessuun fiilmii guutuu hojjechuun Oromoof gumaachuun gumaacha isaanii fiilmii keessaa fiilmii gabaabaa dhugaa kee jedhu shaggaa baadiyaatiin kan gumaachamee fi godaannisa godaansaa kan Muhammad Hassaniin gumaachame isaan tokko. Kitaabota garagaraa maxxansuun galaa dhaloota har'aa fi hegereetiif ol kaahuun akka fakkeenyaatti kitaaba onnee irraa gara onnee fi kan Ustaaz Umal Alfaaruq Sheek Aliyyiitiin barraa'ee fi kitaaba waataa kan waloo shaggaa baadiyaatiin barraa'ee eeruun ni danda'ama. Albamoota garagaraa maxxansuun akka artiin Oromoo sadarkaa addunyaatti beekamtii argatuu fi dorgomaa ta'u shoora ofii bahataniiru bahataas jiru. Isaan keessaa Dansaa Meeyiree kan artist Abdii Fadiisiin maxxanfame, Abbaa Haqaa kan artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa Gamtaa Olaanaatiin maxxanfame, akkasumas albama Hibboo Deebii Dhabee kan waloo shaggaa baadiyaatiin nuuf gumaachame, gumaacha artistoota Oromoo biyya Jarmanii Oromoof gumaachanii. Walaloo barsiisoo fi bashannansiisoo garagaraa qopheessuun eebbisuu fi hawaasni Oromoo kutaa garagaraa irraa dhufan akka wal baranii walitti baqanii tokkoomanii jaalalaaf kabajaa wajjin jiraatan tattaaffiin isaan godhaa turanii fi godhaa jiran laayyoo miti. Hawaasa Oromoo biyya Jarmanii keessa jiraatu garaagarummaa siyaasaas ta'ee amantaa jidduu isaanii jiru waliif kabajanii Oromummaa qofaan akka wal cinaa dhaabbatan adda durummaan hirmaatanii hirmaachisuun oolmaa fi shoorri artistoonni keenya amma nu gidduu jiran taphatan kan jechaan ibsamu miti. Toliigaa eegaa artistoota keenya akka artistiittis ta'ee akka jireenya waloo hawaasummaa tola nuuf oolan kana jenne nuti hoo akka hawaasa Oromoo biyya Jarmaniitti maal gochuu fi qabna? Isaanoo maal nurraa eegu? Jalqaba irratti akkuma hangafoota isaanii wanti isaan nurraa barbaadan tokkummaa kenna. Tokkummaa isa akka yeroo rakkoo kan gammoojjii Saharaa keessatti kutaaf amantaan osoo waliin qoodin bishaan dabaree afaanitti wal qabaa dhufnee sana. Tokkummaa isa akka galaana Meeditiraaniyaanii irratti isa hunduu dabareedhaan akka amantaa dhuunfaa kennaatti Rabbi waliif kadhataa dabarre sana. Inni lammeessoo hamilee fi abdii isin cinaa jirraa qofa nurraa barbaadu. Akka hawaasaatti immoo wanti nu gochuu dandeenyu tokkoomnee kutaa fi amantaa osoo waliin fooyin tokkummaa keenya cimsuun abjuu hawwii fi abdii isaanii bara dheeraa kana dhugoomsuufiidhaan. Inni biraa maxxansaalee garagaraa isaan nuuf jecha itti faajan gama diinagdeetis ta'ee hamileen cinaa dhaabbachuu. Dhangaa artii isaan irratti nu affeeran irratti hirmaachuun jajjabeessuu fi maxxansaalee isaan kitaabota CD fi dhiyeessii weebsaayitii Spotify, Amazon fi kanneen kana fakkaatan irraa bitachuunis akka isaan gara fuulduraatti tarkaanfatan utubuudha. Kanaaf nutis jaalalaaf kabajaan isiniif qabnu guddaadha, ulfaadhaa. Qabeenyaa fi beekumsa qaamaa fi qalbii keenya hundaan isin cinaa jirra. Imalli keessan sakandiifillee akka hin gufanne jennaan. Walumaa galatti seenaa Oromoo keessatti hangafa artistoota hangafa Boorantichaa Abdullaahii Jirmaa irraa eegalee
hanga weellistoota teenya lafaa dhufootti barsiistota leellistootaa fi leellistoota tokkummaatii fi jaalalaati. Kanaaf artii fi artistiin Oromoo qabeenya faaya barsiisaa rasaasaa fi wadaroo tokkummaati. Qabeenya waloo isaa kana ammoo Oromoon hundi waliin kunuunfachuun dirqama tokkoo kennaatiin ji'a. Artii Oromoo utubuun Oromoo fi Oromummaa utubuudha. Galatoomaa qoraadii banaa. Egaa amma sududumaan gara dhangaa bohaartii artii hedduu qabanne keessaa dhangaa waloo Muzayyaa Taaffaset dabarraa amma as dhufeetiniin waltajjii kana nuuf raasa jechuudha. Kabajaadhaan nuuf simada. Dukkana cillimitti rooba yandoo adeemuuf taa'uufis hin mijatu yaaddoo. Foqoqnee gaara bahaa mucucaannee gaddeebihaa takka kufnee takka ka'aa takka bo'aa takka kolfaa kaayyoo goottan kalee galmaan ga'uuf qofa. Balakkeessa samiin ilaallannee lafa hadhaa jiruuf jireenyaa hundumaa dandeenyee garaa xeebaan hinee jiraanneerra geenya. Gaara sobaa malee gamtaa sabaan diignu diigaa nun gorsinaa galma dhugaa malee ijaarsa mana cubbuuf daboo nun waaminaa. Agarreerra eeyyee bakka dhangaan jiru beelofneerra sittis hin gorre garuu ittis hin gorru galma dhugaa malee mana nyaataa miti kan barbaadaa jirru. Utuu arbuun jiru gaaddisa qoraattii jala boqotuuree bara darbuuf jiru saba ofii gananii haqa baqatuuree hin baqannes hin baqannus utoo garaa akkasii hin qabnu ittiin jabaannee kaayyoo akka galmaan geenyu jiraachuuf nyaanne malee nyaachuuf jiraannee hin beeknu. Daagujjaa mataa diimaa warri keenyan qotanii warra qotetu beeka. Garee garaa fincaanii warri keenyan dhalchine warra dhalchetu beeka. Jennee geerarra malee gurra gadheetti jennee nuun hin ba'u dhaloonni galfata seenaa nyaanne. Eeyyen arras nan yaadadha seenaa bara sanii bara 90 karoorsanii 9 itti marsan. Leenca fakkii namaa laggasaa ajjeesanii waan isaan odeessanii. Arras nan yaadadha hin daganne waahuu utuu qabuu dhabee rakkatee beela'ee saba Oromoo ba'u. Bara televizyiiniin Oromiyaa waa'ee quufa keenyaaf waa'ee gammachuu keenyaa afaan guutee haasa'u. Hin daganne lakkii dhugaa sameef dachee baratti Oromoon waamee waliif awwaatee beekumsaaf humna isaa walitti qindeessee wayyaanee kuffise. Hin daganne lakkii gaaf tokkoon dubbadha jedheen beekaa cal'ise. Maal keessa akka jirus arras argaan jira akkamittiin Hacaaluu Hundeessaaf akka dhabne of biraa abadan kan darbe hin daganne arras arguu hin dhabne hundaan beeka firaa. Yoom gurri na duude yoom iji na jaame hayyoonni keenya akka biyya galan akkasumas immoo hidhaman. Obbidiyoo amanuun hagam akkam nu miidhe hin wallaalle lakkii gaaf tokkoon dubbadha. Waa maraafuu eegee har'aan nu ga'ee nuuf qoodee nagaasaa kan wal nu agarsiiseef waaqaaf galatasaa. Gabroomsee nu bulchuuf doofummaatti hambisee soba hanqaaqee dhugaa haqaaqee cubbuu bukeessee Hayila Sillaasee wajjin gungumee hasaasee isa Akiliiluu Habta Waldiis ilaa nu dhokse. Taaddasaan Birruu hicitii baasee barachuu qabdu jedhee saba Oromoo hirribaa kaase. Baratee bu'aa isaa inni arge dhaamsa taaddee dhaga'ee ija isaatu baname kaanserii sammuu diinatti ta'e. Gabrummaan umurii dheereffatus aga ammaa kanaaf Oromoon harka kennee mo'amee hin beeku gonkumaa. Boris akkasuma kaayyoo kumaaf kitilli itti wareegaman haga geenyu galma
Jiraamaa diinni hojjetu laallee nu qoqqooduuf addaa saba ofiitti mallee ormaaf taanee baandaa hin dhageenyu olola qoqqooddaa amantiif gandaa. Ekeraa guddinaa tumsaaf ekeraa taaddasaa birruufaatu nutti gadda. Waaqayyo guutuu godhee eeganuuf kennee qomoo ganda dhalootaan irree hiruu hin fudhannu Oromoo. Galanni isaa hin badin innoo nutti waaqanne maaliif ofitti hir'isna guutuu waaqni nuuf kenne. Anaaf Oromoo jechuun Wallaggaan qofaa miti Gujiidhaaf Boorannis ilmaan dhiiga kooti. Arargee Arsii Baale Jimma Iluu Abbaa Booris qabeenyaan ittiin boonu warqee naaf caalu Booris. Matakkaliif Shawaa Raayyaas ta'u Walloo waaqni nu badhaasnaan malee Oromiyaa bal'oo. Itti dhalanne garaagara ta'uun rakkoo nurratti nuumu fira keenya inni daangaa keenya bal'isee saba keenya baay'isee Rabbi guddaan haa galatoomu jedha. Eeyyen waaqni gama maraan nu uumeera tolchee Oromiyaa nuuf kennee eebbifamtuu dache nus Oromoo godhee nu uumee warra gadaa kalaqee addunyaaf gumaache. Hortee ilma angafaa simboo gaanfa Afrikaa annisaadhaaf chaarjii warra Awuroopaaf warra Amrikaa. Sanyii Abbabaa Biqilaafaa warra fiigee addunyaatti Afrikaa beeksisu hortee Abdiisaa Agaa warra gootummaan lolee baandaa diinaa buqqisu. Sanyii Aliyyii Cirrii warra dhombiriin xiyyaara buusu. Warra camadee qotee xaafii adii nyaachisu warra loon horsiisee itittuu hobaasu. Kan alagaanuu ittiin boonuuf gara ofiitti harkisu. Eeyyeen nuti Oromoodha. Seenaa dhugaa dubbachuun namarraa ittiin fokkisu. Galatoomaa. Mee haamilee guddaadhaan simadda. Waloo Muzayyaa Taaffasa baay'ee nama dargaggoo dandeettii addaa qabu. Dargaggoo lafaa dhufaa hojii haarawaa hedduu of duratti nuuf qabatee dhufaa jirudha. Egaa mee haamilee irra deebi'uudhaan. Kanatti aansuudhaan askaluu kana albama abbaa haqaa kan jedhu asuma biyya Jarmanii magaalaa Nuurambarg keessatti galmuma kanatti eebbisiisee kan nuuf jabaa jedhe artiist Gamtaa Bulloo Olaanaa sirba tokko nuuf taphataa nuuf simadha. Afaanni aadaadha, afaan seenaadha, afaanni qabsoodha, aartiin immoo afaani. Galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya. Kallacha tokkummaa hunda bilisummaa. Afaan Oromoo hunda Oromummaa. Afaan Oromoo hunda Oromummaa. Gurratti mi'aawa yaa'aan sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee. Gurratti mi'aawa yaa'aan sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee. Lafa dammaqsaa hedduuf walaloon kee lakkaawamee dhuumuu hibboof mammaaksi kee. Walla yaadachiisnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega. Galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya. Kallacha tokkummaa hunda Oromummaa. Galma aadaa keenya eegaa seenaa keenya. Kallacha tokkummaa hunda bilisummaa. Afaan Oromoo hunda Oromummaa. Afaan Oromoo hunda Oromummaa. Gurratti mi'aawa yaa'aan sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee. Gurratti mi'aawa yaa'aan sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee.
Barrabe dammaqsaa weedduu fadhaloonke lakkaawame duumoo hibboof mammaaksike wal yaadachiisnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega. Barrabe dammaqsaa weedduu fadhaloonke lakkaawame duumoo hibboof mammaaksike wal yaadachiisnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega. Galma aadaa keenyaa eegaa seenaa keenyaa gallacha tokkummaa hunda bilisummaa. Galma aadaa keenyaa eegaa aartii keenyaa gallacha tokkummaa hunda bilisummaa. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Gurratti mi'aawa yaa'aan sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee. Gurratti mi'aawa yaa'aan sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee. Barrabe dammaqsaa weedduu fadhaloonke lakkaawame duumoo hibboof mammaaksike wal yaadachiisnu jechoota adda addaa ittiin haa barannu siyaasaa fi herrega. Galma aadaa keenyaa eegaa seenaa keenyaa gallacha tokkummaa hunda bilisummaa. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Hundee Oromummaa. Afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Afaan Oromoo nagamu. Asabala guramala guramala karamanni bagada eisa dakengal masaja jabeisa ta ensena sababaresa ta ensena sababaresa. Bal'aana jabaatee gaatu gurgure dubbii seenaa dubbii afaan fi wallaalaan nurraa goree beekaan beekumsaan nu furee dachii haadha margaa irrikee midhaanii jallikee bishaanii onnee sirraa nyaanee. Sirra iyaane karamanni bagada eessa dhaaqeen galmasaa jajjabeessa taa'een seenaa sababareessa taa'een seenaa sababareessa karamanni bagada eessa dhaaqeen galmasaa jajjabeessa taa'een seenaa sababareessa taa'een seenaa sababareessa. Dhaaqeen masaja jabeessa taa'een seenaa sababareessa taa'een seenaa sababareessa.
taa'een seenaa sabba barreessa taa'een seenaa sabba barreessa. Galatooma anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii egaa galata qabdu. Sagantaan jalqabarra jira sababii ta'ee fi booda walitti deemina. Gamanumaan ammoo osuun weellisuu isii argeenii ummaa makkiyyaa yaadadhe. Rabbiin bakka jirtutti nagaa kennuuf. Haadha aartii Oromoo seenaa kaayatteetti beektaa. Wanta ammas bohaaraa jirru ummaa isheeti kan barreesse. Rabbi bakka seen jirtutti nagaaf umurii dheeraa fayyaa wajjina kennuuf. Galatooma hunduma keenyaafu. Egaa amma sagantaa yeroo dheeraadhaaf hawwiidhaan eegaa jirtan sirna eebba CD dansa mayireeti.